Waan Oromooti lukkuun gama fiitti haatii jedhan. Ifitti asaati malee achaadhuun beeytu gama saadhuun beeytu gama saadhuun beeytu. Waan hin jeefni beeytanii namuu garatti waa harkisu qabaa. Adiliin wanne ustaaz Raayyaan dubbatan adilii jechuun afaan Arabaati. Waa dubbii afaan si kaa'u. Adilii yeroo hin jedhu kana. Maal jechuudha qofitti yeroo timtee jette maal jechuudha adilii jechuun yeroo wannan siin jedhuufi adilii kanatiyyuu adda beekuu feeti tura. Fakkeenyaaf adilii jechuun yeroo gammachuu yeroo bakka murtii mana murtii teessooti. Bakka mana murtii teessu murtii keenya dhaayidhaan jiruwan. Awu linqiiga. Keenyaadhaa akka lukkuu keetiiti. Ofitti isaati malee. Abadani murtiitti kalakki bokuun kooti miti jechuun beektu jechuudha. Akkuma lukkuu kee ammaati. Adilii yeroo jedhamu manguddummaadhuma namaaf nama jidduu obboleessa keetii fi amba biraa yoo jarri waloodhan akka gootu. Adilii jechuun sii wajjiniin mee asirraa kaanu adilii jechuun ruuhiidhuma kan keetii wajjiniin iyyuu maal fakkaatti achirraa kaanu. Dura waa hunda dura adilii jechuun afaan Arabaatii. Afaan Arabaatti adilii kana haqas ni jedhaniin maqaa hedduu qaba. Qisxii jedhaniin haqa jedhaniin adilii jedhaniin qixxee dalaguu jechuudha. Maalii wajjin qixxee dalayta? Qixxee oguu jedhan bara wal qixxeessuu jechuudha. Ambiyaan Rabbiin gara addunyaa kanatti erge hundi kitaabni samii bu'e hundi wanni inni dhufeef haquma san barbaadaafi haqa san mul'isuufi. هذا ربي سبحانه وتعالى قرآن ساقي سدبته لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إرجع خطابة تخنني خطابة تبوفني ميزانا ويمزانا مدالة أسكنني في خنا هند وندي جونيف أكنا مني حق أسني الرجوف حق أم بجنوسن قسطي جانسن عدلي جانسن الركجوف عدلي يجون درا لبو خيتي وجه ربي خيتي وجه الله خيتي وجه هذا من خيتي وجه إلمان خيتي وجه جرو جريني خيتي وجه بلنا ندبنا أي سر خاتي أي سباتي يو نما خيسن وبتني تي عدل يجون داينو مشيتا وامور تيسو قفافتا أما ريفو أستاذ رايان وقا خاصن جازت أنيان يا دخلنا تو خيست عدلي رايقم مي أيه أكمل أمني من مرتيتي مبيخ يا دوما خدنا تخيلتي وني لكون جم في تهاتي يجوز أنا سفودف الرهدو نمني حق خنا في التسديد بس ربنا مو حق أرت وان جيك أبا إرجع خنا وان إرجف أبا برميلا لي موتن الدنيا هو ربي يبول شو ردون ساني ملتو ساني ميزانا قولتن حق أسم بر رئيس هاتو كل من هب ودب خولديم وخقديم وختاو وخخاو وخدابت وخوجت وهند خيست وني بربادم عادلي ده اما مالي فكب بدينتو كزيت الفمو بعد يا كيستي بدينتو كزيت الفمو تمررتي بتلي جناني جولي دا بتلم سامه جولي سديس افريشانيس يو قباتي نمني بتلي جديتي إلي كي بابا إلي چود asitti angana naqee amti inni humna qabu dafee isa kara danuu dafee acha godhee dhaabbatee taa'ee eeggata adaduma humna irra qabu si galee achi adilii jallisuu jalqabeera jechuudha laalleef mana keessatti manuma keessatti ofii isaatiif iyyuu gaafa wal caalee asumatti wal caaluu jalqabaa beeki ofuma isaatiif iyyuu wannan kana sii kaasee fi isiidhuma sanarraallee guddachuu didee namni yeroo dhuma dhaqee sadarkaa gaazexeessaa sadarkaa du'aataa sadarkaa maalii ga'e achumatti hafa bakka bitilii sanatti hafa sababnoo laal waloo alaa anfusikum jarabbi if mataa keessan irratti illee yoo taate adilii yogguu dubbatu akkana jechuun nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam waa'ee adilii yoggaa fassaru mataa cinaa tokko haddatanii cinaa tokko dhiisuurraa dhoorke maaliif jennaan matuma kee kanaa hojii adilii dalaguuf مي ارتدي أزعي جاني متى جل هادتني أكجولي أما خلني بيتامر وخينا كهلا روحنت هاي أبو جل هادتني أنقطع كوفوري ولدي بسني يسوع الرادورك مالي فاي سوين الرادور كيف عدلي رفيز مغيتي وجه عدلي دلقوفي تولي خخنا رسي أجاب سيسو نبي صلى الله عليه وسلم تكون كيسنا سوق رادي مجرو فنيالي سان خبئي سايو راكت تجد أس بيجموجي بيتا وان amma miila nama gubaa inni gurguddaan kun miila itti kaayatan kan uffatanii yoo tokko irraa cite
tokko guuciti tokko uffatee tokkoon qullaan deeminii je liyan'alhumaa jamii'an laal miila lachuutti haa uffatu takka haa lachuutiin lafa haa deemuu maali kun keenya miilli kun si madaawee ofiifis akkas godheeran si'a miilli kun si madaawee kun nagee qabaachuu adilii miila kee lamaan kana jidduutti dalaguu fi takka lachuu uffachuu yookaan lachuutiin qullaa deemuu tokko uffattee tokko harka qabattee jechuun adilii miti tokko miidhaa jirta mataa keetirraa eegaltee jechuudha mee adilii kana dura osoo maalirraa ka'aa eessatti adiliin godhamatti osoo hin dabarre wanni ayata reefu saniin jalqabeef rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ergaa erge kitaaba buuse ergamaa erge jedhe akka naannoo biraa hubatutti ergamaa erge ergama ambiyoota erge kitaaba addunyaa tanarra buuse ergaaniif ergamaan tokko miti ergaanii isatti dhufe ergamaan isa ergaa sana fide sirri nahawi afaan arabaa afaan oromooti laal yeroo ambiyoota ergu kitaaba yeroo buusu irrachi tarkaanfadhu samii fi dachuma tanaa ugu uume ilma namaa kana wanni uumeef wanni hundi adilii san haqa san barbaaduuf kanaaf asumaanuu beeke adili jennaan dubbiin daarektii gara siyaasaa galtii beeke maaliif siyaasa jechuun bulchiinsi amma fakkeenyaaf namni siyaasa hunda keessatti namni siyaasa wal moru maal aduu siyaasaan baqadhaa siyaasa nana sobsiisin ka ani adiliin barbaadaa jira malee siyaasa ati siyaasa baqadhu qaalicha tokkotiyyuu ati siyaasa baqadhu qoyika siyaasa baqachuu keessa kamarkaanul islaam jennan mootummaadhaan wal loluun barbaadu arkaan islaamaa meeqa jennaan obboon mootummaadhaan wal loluu barbaadaan jiru obbo arkaan islaamaa mootummaadhaan walitti nama naqaame maal jechuudha kan adiliidha kunum dibataasa laal akkanumatti ni beekanii amma akkamitti ni beekama jechuudha gabaabinaan maaltu jira ni beektaa wanni reefu lukkuun gama fiitti asaatiyyuu siyaasa keessattii fi jiru jireenya waa hunda keessatti namni wal dorgomu hundi an abbaa haqaati inni abbaa haqaatii miti jechuu wal dorgoma namni hundi haqa soba qabaa namni hundi haqa ifitti hima namni biraa haqan qabu jee ammoo haqiiqatti haqa waan jaan san addunyaa tanarratti yoo haqni sun jiraate mijjaan nageyni if amanuun namni si amanuun namni si jaalachuun ati nama jaalachuun jireenya jaalachuun Umar ibn Khattaabiitu gaafa warri ruum kanaan lolaa ture san ergaa mootonni kun ergama walitti erganiimi ergaa walitti ergan nama namni sun kee dhufee mootichi keessan eessa jira jee gaafate nuti mooticha hin qabnu amiira malee jaaniin hoogganaa malee barbaadee gaafachaa dhaqee hogguu dhaquu namni isa eegun jiru kunoo barahaa tana keessa wanni isaa kombortaa isaa qamisa lolaa maratee mataa jala kaayyatee ciisa kana kana xabxabirraa jetti dhufee laalee argee ajaa'ibee namichi haqa dalaydeeti if amantee namni ni si amanee nagayaan rafte jeen osoon ergaa tahee si dhufuu baadhee adiliidhaan nagaa jaarrate osoon ergamaa tahee si dhufuu baadhee sila asumattiin amanaa adiliin tasgabbii nagaadhuma ijaaraa kana tasgabbii wanni jaan sun jaalalti namaa haa ta'u wanni takka illee adilii sanii malee argamuu hin dandeessu maaliif jennaan rabbii wanni ilma namaa uumeefuu kanaa adilii kana barbaadaa